Ashama harka fuunee hordoftoonni Abduu Moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalama nuti illee isin simanna. Odeeffannoo qabatamaa waan amma deemaa jiru kanarratti information dogongorsiisaa hedduutu deemaa jira. Social media kanarratti keessattuu karaa afaan Amaaraatiin jechuudha. Yadil zeenaa akkasuma kana nuu murtaa'e kun akkas nuu ta'e kun kana nuu godhame akkasuma karaa gartee Oromoo dhiyeenya kana qabsaa jirtuunis jechuudha. Abdii murannaa akkas nurra godhan kana nurra godhan waan jedhutu deemaa jira. Kanarratti mee information qabatamaa maaltu jira? Waan hagammatti godhamaa jiru fi akkasuma fuula duras akkamitti akka hordoftan jechuudha. Kanaan gurra isin buusaa galumaatitti na waliin tura. Gabaabseetiin ibsadha waan guddaa miti jechuudha. Kanumarraan information kanaa isin kennuu fi burjaajii guddatu deemaa jira karaa social media garaagaraatiin jechuudha. Karaa TikTokiin, karaa Facebookaatiin, karaa adda addaatiin jechuudha. Sinodoosii Oromiyaadha akkasuma kan sabaa fi sablammootaa kan dhiheenya kana muudamee uggurameeti jira. Sinodoosiin takkatti deebiteeti jirti. Paatriyaakii takkatti deebiteeti jirti. Kanatu murtaa'ee Yadil Zeenaa abbootiin keenya hinjifatan waan jedhamu geerarsa akkanaa kanaadha kan deemamaa jiru jechuudha. Kanarratti wanni kun hundi isaatu information sobaati. Tarii ittiin burjaajessu yookiin ammoo ittiin hamilee wal jajjabeessanii isaan ittiin wal kakaasuudha. Kenna garuu ammayyuu hamilee ittiin wal cabsaa jira. Waan durii dhugaadha. Karaa kanaan shakkiin tokko ni jira. Waan duraan gartee wal jala garagaruun jiruuf jechuudha. Oromoon takka akka taraa kanaatti tokkoomee osoo amantii wal hin qoqqoodin osoo dhimma amantiiti jedhee tokko irraa hin luucahin akka Oromootti wal duukaa waan dhaabbatee fi namni hundinuu gurra qeenseeti kan caqasaa jiru jechuudha. Garuu osoo hin beekamin keessattuu biyya keessaa kan neetworkiin fakkeenyaaf karaa Facebook messengeraatii fi akkasuma karaa TikTok social mediaadhaan information irratti dabarsu kunniin haga telegiraamaatitti ugguramee jira waan ta'eef keessattuu naannoo Finfinnee keessatti uggurameeti jira. Oromiyaa keessallee iddoo tokko bakkaan bilbilee gaafadhetti humnaan qabu ni jira garuu humnaan qabu jechuudha. Finfinnee keessatti immoo VPN malee namaafuu hin hojjetu akkasuma immoo kan hin hojjenne illee jira jechuudha. Waan kana ta'eef burjaajii guddatu jira. Burjaajii kanaan adda isinii baasuuf jechuudha. Waan deemaa jiru kanarratti tarii namni quban qabne ni jira laata mana murtii jirti dubbiin akkuma isinuu beektaa jechuudha. Warri himannaa banatee mana murtii jirti jechuudha. Himatanii fakkeenyaaf akkana wanni kun seeraan akkasuma haa ta'u kana haa ta'u walumaa galatti mana murtii jirti jechuudha. Manni murtii yeroo lammataatiif sadaffaadhaaf na fakkaata dhiifama. Manni murtii duuba har'a guyyaa lama hoggaa sadaffaatiif beellama jechuudha kan isaan dhihaatanii beellama har'aa irratti maaltu jedhamedha. Akkuma isinuu beektan har'a ammoo eega gartee hiriirri fakkeenyaaf guyyaa dilbataa wareegama kan jedhu hiriira wareegama jedhamu eega waamame wareegama jechuun beektanii Matsawaatinat Maaratiin akkas jedhama misila wareegama hiriira jedhamu guyyaa iftaanii jechuudha kan waamame kan mootummaan ammoo kuni qayyi masmar gaafa duraa pirezidaantii qayyi masmar akka beektanii qayyi masmariidha guyyaa dilbataa hiriira wanni jedhame hin jiru wareegama hiriirri jedhamu hin jiru waan ta'eef an olaantummaa seeraa biltsiginnaan durii olaantummaa seeraa jedhanii bal'inaadhe amman tana ammoo san caalayyuu sarara diimaadha olaantummaa seeraa akka jeequmsi tokko hin uumamneef seera kabachiisuudhaa fi qophiidha kan jedhudha. Ibsi kan mootummaan baasisan keessa achi deemu bal'inaan quba qabdan jedheeti yaada. Duuba mana murtii irratti har'a maaltu tahamedha. Wanni gartee wal falmii guddaa uume akkasuma kan waan gartee neetworkiin adda citee jiruu fi warri ammoo waan kana akka lubbuutitti muraa morma kennaati jedhaniiti waan akkasitti harkaa qabanii fi karaa kanaan jechuudha. Waan harkaa fuudhaniitiin kana eessa argatanii beektanii ibsa gabaabaa waan muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin jedhan. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmadi waliin mari'atanii turan jechuudha. Kana quba qabdanii mire muummicha ministeera Abiyyi Ahmadi paatriyaarkicha guddaa jaarsicha gartee Tigiree kana jechuudha. Isaan waliin mari'atanii turan jechuudha. Garuu maalirra mari'atan maalirratti walii galan maaliin adda bahan kan jedhu irratti haga ammaatitti wanni ibsamee jiru haga sa'aatii amma viidiyoo kana waraabuutitti jechuudha. Tahee ammoo isaan ammoo waan akka waan marii kana keessaa fi akkasuma mana murtiitillee wannummaan hundi gartee isaaniif murtaaheetitti milkoofneeti jirra haga ammaatitti nuuf murtaahee milkoofneeti jirra. Social media kartos nagartan andi patrikar andi sinodos andi mali waan jedhamudha kan isaan sirbaa jiran akkasuma warri youtuberoota fi facebookaroonni illee akkasuma karaa tiktokiinis Yadil Zeenaa jedhanii jechuudha kan isaan dabarsaa jiran. Tole hayyeeme maaltu tahame ibsa isaan fuula social media isaanii irratti maxxansan warri sinodosii Oromiyaadhaatii fi akkasuma warri sinodosii Itoophiyaa kan takkatti malee lama hin jirtu jedhanis jechuudha. Lachuu isiniif hin dubbisa. Dura kan sinodosiin Oromiyaa fuula social media isaa irratti maxxanse amma daqiiqaa muraasa dura jechuudha maxxanseen isinii dubbisa. Akkasuma kan isaan miidiyaadhaaf ibsa kennanillee bal'aa isiniif hin dubbisaa jechuudha. Ibsa gabaabaa fuula social media isaanii irratti sinodosiin Oromiyaadhaaf maxxanseedha. Tana gabaabinaan kan isaan maxxansanidha. Kan isaan bal'inaan miidiyaadhaaf kennanillee isiniif hin dubbisa.
odeeffannoo qabatamaa wanti jijjiirame tokko hin jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa iyyannoo oggura manni amantaa Ortodoksii Sinodosii Oromiyaa irratti gaafates har'as kan ilaale yommuu ta'u, dhimma oggura kaahuu irratti nuti abbootiin seeraa lama waan taaneef sadi hamma guunnutti oggura irratti murteessuu hin dandeenyu. Yeroo sadi taanu gurraandhala 8 murtee kennina. Ammaaf Sinodosiin Oromiyaa kan qabatanii haaraa akka hin qabanne jechuudhaan murtee dabarsan. Haga yoomiititti? Haga guyyaa 8titti jechuudha. Kana jechuun maalinni Sinodosiin Itoophiyaa kan waliigalaa walumaa galatti akka ugguramu kan jedhudha kan isaan gaafatan jechuudha. Duuba nuti nama lama waan kanarra murteessuu hin dandeenyu. Haga fala argatu haga guyyaa 8 guyyaa 5 jechuudha. Haaree akka hin qabanne ka qabatan itti fufaa, haaree ammoo akka hin qabanne kan jedhu. Kun ammoo seeruma afaan seeraati jechuudha. Manni seeraa tokko osoo ati dhuftee gartee mana namaa tokko irrattiyyuu manni kun kiyyaa jettee himannaa bante haga wanni sun gartee warri seeraa laalee murteessutti sumaratti ugguraa jechuudha. Lakkii mana isaati akkamitti irra uggurtan jedhuun kun afaanuma seeraati. Ibsi bal'aan isaan ammoo miidiyaaleedhaaf kennan hoo maal jedha? Kan barsiisaa Hayila Mikaa'il Taaddasaadha miidiyaadhaaf kennan jechuudha. Kan isaan gabaabinaan fuula sooshaal miidiyaa isaaniitti barreessan kan isinii dubbiseeti jira. Akkana jedha Hayila Mikaa'il Taaddasaa kan miidiyaaf ibsa kennan jechuudha. Gama Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammii hundaa'een jedhame ammoo dhoorkaan kun hanga gurraandhala 8 bara 2015 qofa kan turuudha jedhame. Bara 2015 guyyaan 8 guyyaa 5 qofatu hafe jechuudha. Arri guyyaan 2 waan akka 3 fakkaata kan Itoophiyaa jechuudha. Guyyaa 5 fi dhoorkaan kun hubadhaa. Dhoorkaan kun kan kenname ammoo maalitti? Hanga gurraandhala 8titti manneen kiristaanaa har'a dura qabannee jirru. Manneen haga amma dura qabamanii kan akka Shaashamannee, kan akka Walisoo, kan akka gartee Gujii, Bulee Horaafaa jechuudha. Kan amma dura qabame jechuudha. Fakkeenyaaf amma silaa Ambootti boru jechuudha kan godhamu na fakkaata. Amma kunniin yeroodhaaf haga guyyaa 5tiif ni qabama jechuudha. Haga gurraandhala 8titti manneen kiristaanaa har'a dura qabannee akka itti fufnu ajajamnee jirra. Kana dhoorkame kan hin qabanne ilaalchisee akka haaraatti akka hin qabanneedha. Kan qabanne akkuma jirutti itti fufa. Innuu hanga gurraandhala 8 qofaadha. Gurraandhala 8 guyyaa 5f jechuudha. Dabalataan qulqulluu Sinodosiin waan hedduu irraa akka dhoorkamanii fi mana murtii gaafachuun ibsan. Warri morman waan baay'ee irratti dhoorkaa gaafatanii jiru. Mirga socho'uu keenyaa ibsa miidiyaa laannuu fi kan biroo irratti dhoorkaa gaafatanii jiru. Inni deebii hin arganne. Abbootiin amantaa Abbasaawuroosiin durfaman Oromiyaa keessatti baaphaasota afaan Oromoo tajaajilan haara 26 tahanii fi muudama kennuun dhiheenyatti ibsamee ture. Akkasuma kan gara ammoo Sinodosii warraatiin jechuudha. Kan Sinodosii Itoophiyaatiif murtaa'eedha. Kan amma isaan leellisaa jiran kanaadha. Manni murtii olaanaa Itoophiyaa dureewwan amantii Ortodoksii Abbasaawuroosiin durfamanii fi muudama haaraa dhiheenya kennuu ibsan sanniin jechuudha. Warra amma dhiheenya kana muudaman sanniin jechuudha. Mooraa mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa akka hin seenne dhoorkamuun ibsamee jechuudha. Dhoorkaan mana murtii kunis eega muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad har'a paatriyaarkii qulqulluu Sinodosii fi dursitoota amantichaa ol aanoo waliinii dhimma wal dhabdee mudate irratti mari'achaa oolaniin booda kan dhagahamedha. Dureewwan qulqulluu Sinodosii Itoophiyaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin mari'atanis ammatti maal irratti akka walii galan ifatti dubbachuu baatus milkii gaariin akka deebi'anii fi ibsa gabaabaa kennaniin dubbatanii jiru. Koreen gorsitoota seeraa qulqulluu Sinodosii oolmaa dhaddacha har'aatiin ibsa yoo kennanii manni murtichaa Abbasaawuroosii fi Abba Zeena Maarqoosii fi akkasuma baaphaasota muudaman jedhaman haara 25 yeroodhaaf akka mooraa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hin galle manni murtii dhoorkaa dabarsuu ibsan. Dabalataanii dubbi himaan Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota kan jedhaman barsiisaan Hayila Mikaa'il Taaddasaa dhoorkamuun ibsame. Inni kunis dubbi himaan kunilleen warra kanatti makameeti dhoorkamee jechuudha. Ibsa koreen gorsitoota seeraa qulqulluu Sinodosii kanneen qaamolee seeraa Itoophiyaa keessa jiran murtee kana akka raawwachiisanii fi ajajamuu himan. Murteen kun marii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin taasifameen hordofee kan kenname tahuu fi dhiisuu isaa wanti himame hin jiru. Garuu qulqulluu Sinodosiin bor sa'a 3 irratti ibsa bal'aa akka kennitu ibsuudhaan jijjiiramoonni mul'atan waan jiraniif obsaan nu eegaa jedhan. Wanni haga ammaatis ta'e kana malee wanni karaa sooshaal miidiyaa isaaniitiin
wanni karaa social media isaaniitiin hamilee cabsaa fi akkasuma ammallee abdii murachiisaa hamilee ofii godhu muummichi ministeera Abiy Ahmad har'aan tan ammoo paatriyaarkii guddicha biyyattii jaarsa Tigree kana jechuudha kan waliigala Abuna Maatiyos waliin mari'atee ture jechuudha. Garuu haga maatitti maal irratti akka mari'atanii fi waa hima wal dhabdee kanaa irratti akkuma jirutti ta'ee maal irratti akka waliin mari'atanii fi maal irra akka gahan wanni ibsamee hin jiru jechuudha. Garuu wanni jedhame hanga ammaatitti haga gaafa guyyaa 8tti kun ammoo afaanuma seeraati. Afaan seeraatiin kanuma waan haga nagayu ambar kana ajaa'ibsiise ani yeroo takka Oromoo tana keessa hundan jennu ka namoonni gariin faasii ajaa'ibsiisan. Wanni haga nagahu waa waggaa 150 waa waggaa 150 ijaarameetiin haga har'aa jiru waan haga nagahu kanamni ittiin mataa of gubaa jiru kanamni ittiin fuula itti of gubaa jiru kana laaftumatti silaa akkanuma torbaanuma takka keessatti raawwate akkas ta'e injifate Oromoon jarri injifatte jedhama hin jiru yaa jara kenna wantichi waan guddaadha. Wanni isin beekuu qabdan kun afaanuma seeraati. Warri namni mana seeraa tokko jechuudha namoonni hedduun ni beektan. Osoo ati dhayxee mana namaa tokko irratti manni kun kiyya jetteetiin ati mantaa bantellee haga gartee seerri ilaalee gara tokkotti murtaa'utti manni sun nama hundaaf iyyuu akkan taane haa ugguramu jedhama. Amma kan jedhame sani haga guyyaa 8tti haaraa hin muudinaa haaraa hin qabatinaa jechuun bakka haaraa hin qabatinaa kan jedhudha. Ka duraan qabatan ammoo isinuma harka haa turuudha. Yoomiif haga yerootiif har'aan tana abbootiin seeraa nama lama wanni akkana kan murtaa'u nama 3 gaafa nama 3 taane gaafa guyyaa 8 akka Itoophiyaatti guyyaa 5 fakkaata jidduu kana kan jiru har'a 3 yakkaatiitiin 3 fakkaata. Akkasitti gaafa san murteessinaa kan jedhudha. Odeeffannoo karaa Oromootiinis ta'ee karaa gartee warra afaan Amaaraatiin dogongorsiisaa hedduu hinjifanne akkas goone waan jedhamu hedduutu deemaa jira. Burjaajessaa hedduutu deemaa jira. Akkasuma warri Ortodoksii Oromiyaadhaatis fuula social media kennaa qofarraa hordofaa qabatama information qabatama kan jedhudha kan isaan ergaa dabarsan jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubadhaa abbaan barbaade gabbahee waan fedhe yoo jedhe innis maxxansuma namaa jalaa fuudheeti kan isin biraan gahu waan ta'eef tarii ammoo namoonni tokko kan duraanumayyuu fakkeessuudhaa fi Oromoon akkas ta'e jedhan kan amma ammoo isaanumaa waliin shubbisaa jiran hedduu argaa jira social media kanarratti warra sheenaa hinatti fakkaata. Kanaafuu wanti haga ammaatitti godhamaa jiru kana wanti uggurame akkas godhame kana murtaa'e dilli akalee wanni jedhamu fashalee murtaa'e wanni jedhamu hin jiru. In dogongorina isin jechuma fi Abdul Mobile Apply hanga qophii biraatii waliin deemnutti nagayaan naa tura.